Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan naga qabdani annin jira nagaa kooti alhamdulillah. Arraan kana obboleettii kiyyarraa kadijaa kara social media irraa gaaffiinaaf dhiyeessite inshallah arraan kana deebisuudhaaf abdiin qaba. Waan afirraa kara peejii keetirraan waan afirtiif guddaa sagalee misinjara obboleettii kiyya. Amman kana kara gaaffitti haaceenuu sininjala. Gaffin ishii maal jedha seetani maal jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jalqaba irratti affeerraa kiyya kabajjee chaanala kiyya irratti dhiyaachuu keetiif galatoomi jedha atillee galatoomi waan affeerteef jechuudha itti aansuudha tokkoffaan boonii nama akkamii teessa dhalattee eessa guddattee ammoo eessa jirtaa jedha ani bakkiin dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree bakka jedhamudha. Ammalmoo kan hin jiru Beirut yookaan Libaanoon iddoo jedhamutti jiraachaa jira jechuudha. Ani godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree gaaffisni jedhu Ejeree obee kubattan karaa Amboo jechuudha. Akkasi. Gaaffii keenya lammaffaa erga shahadaa qabattee hagamii jedha. Ergi shahadaa qabadhee alhamdulillah amma Ramadaanni kun waggaa tokko dha Ramadaana lammaffaa soomanuufani inshallah rabbii waachi nagee jechuudha waan akkasitti. Gaaffii sadaffaa maatii kee keessaa namni rabbi siif qajeelchuu kan karaa amantii kan dhufeeni jira jettee jirti. Alhamdulillah nama rabbi naaf qajeelche maatii koo keessaa obboleettii kiyya takka hin jirti. Akkasumas illee inshallah maatii koo hundumtuyyuu akka naaf qajeelan abdii rabbirraan hin qaba inshallah. Ani hin qajeela jedhee yaadeetu hin beeku garuu rabbuma na qajeelche hundayyuu akkasumatti rabbi isaan qajeelcha jedhee abdii rabbirraa qaba. Isinillee du'aa naaf godhaas nin jedha. Gaaffitaan arfaffaa erga amantee sababa maatii kee miidhaa yookaan hacuuccaan sirra ga'ee jira karaa madaamis ta'e karaa maatii keetiin jedha. Ergi amantii kanatti dhufee wallahi hacuuccaan yaanarra ga'ee jira hagatee garuu alhamdulillah hundayyuu bira darbeetiin jira maalidha karaa maatii kiyyarraan badaanatti wanni hin jenne garuu kan narra ga'ee karaa madaabii kiyyaa fi karaa hiriyoota kiyyaati madaabii kiyyarraan keessattuu baay'ee tokko jabaata baay'ee tokko ulfaata ture garuu alhamdulillah amman kana akkuma argitanii ishiin illee kan kunaa kabajjee ani illee kan ishii kabajjee fi waliin jiraachaa jira manuma san keessaa jechuudha garuu yeroo jalqabaatiif hedduu ulfaata biktanii anoo duraan waan amantii isaanii hordofaa tureef gaafiin amantii isaanii gadhiisee karaa amantii dhalootatti dhufutti hedduu jabaata ture garuu alhamdulillah hundaafiyyuu jechuudha har'a geenye jirra kaborullee rabbi beekaa jechuudha. Gaaffii shanaffaatti gaaf ceenu gaaffii shanaffaa maal jedha namoonni baay'ee miidiyaa irratti hedduu si jaallatu akkasumas si jajjabeessu sababni namni baay'ee si jaallatuuf maaliif jettee yaaddee beektaa naan jettee jirti. Wallahi sababni namni baay'ee na jaallatuuf ani wanta addaa tokko waan hin godhin qabu garuu alhamdulillah waanuma muslima ta'ee fi waanuma rabbi tokkichummaa isaa dhugoomsuuf malee waan biraa wanta addaa tokko waan hin godhin qabu. Anillee wallahi akkasumatti rabbiif jecha ummata muslimaa ummata hundayyuu ni jaalladha. Kanaaf isumaaf natti fakkaata tokkichummaa rabbii waan hin dhugoomsuuf alhamdulillah. Akkasin sinin jira kara gaaffii jaafa booniyyee kaadhimamtee moo ganaadha anoo kaadhimamne garuu ganaadha jechuun yaani gana baay'ee tokko naafa jechuudha walumaa galatti kaadhimamuu koo duratti yookaan immoo karaa jireenya deemuun duratti wantoonni jireenya koo haala gaarii naa oofanii akkattiin ani jireenya koo ittiin oofachuu qabu ani hin beeka waan ta'eef amman kanatti muddamee yooniin itti seenee maybe boodarra jiraamiti wantoota tokko natti fiduu danda'a. Jireenya adeemsisuu waan salphaa miti waan jabaadha jechuudha. Kanaaf jireenya sanuu ani osoo nama kaadhimame ani dandeenyi na adeemsisaa kan jedhu kun yaaddoo waan natti jiruuf xiqqoo ishee ammallee hin kaadhimamne gana naafaa jechuudha inshallah. Gaaffii kaadhimamu isinitti himaa jechuudha. Gaaffii torbaffaa. Mudannoo kee ijoollummaa yookaan biyya Arabaatti si mudatee nuuf himi. Mudannoo koo ijoollummaa akka biyya Arabaatti na mudatan keessaa waan hedduudha. Waan maal jedha baay'eedha garuu mudannoo koo biyya gaaffii ijoollummaa kiyyaa kan hin dabarsisinitti himaa jechuudha waa tokko.
guyyaa tokko jechuudha. Dhugaa rabbii waan inni ani dabarse guyyaa tokko maazariin kiyya magaalaa deemte magaalaa sanitti turte dhufuu didde. Kazaan bilbila manaatiin bilbilee fi jechuudha bilbila isheetirratti bilbilee fi manni keenya gubachaa jira dafi kottu jedheen wallaahi. Kazaan maazariin kiyya laga guddaa wayii ce'anii deemu manni kiyya gubatee jira laga kanatti nuuf darbadha jettee namoota ishee qabee jechuudha. Sababa kiyyaan isheen magaalaa deemtee waan turteef ani akka daftee dhuftu waan hin barbaadeef akkas jedhanii garuu harmeen koo lubbuudhaan dabartee oolte jechuudha. Dubbii kiyyarraan kan ka'e manni keenya gubataa jira dafi kottu jedheen. Subhanallah. Innaa akkasii mudannoon kiyya kana yoomillee hin dagadhu wallaahi. Okay. Gaaffii kiyyaa 8ffaa. Gaafa amantu maaltu akka amantu si godhe akkasumas erga amantee gammachuu qabdu jira mee garaagarummaa isaa nuuf ibsi jedhan. Gaaffiin karaa amantii kana dhufu ni dhufa jedhee yaadallee hin qabu jechuudha. Garuu gaaffiin dhufu waan sababa naaf ta'e tokkoffaarratti raayyaa nashidaa raayyaa abbaa maccaati. Tokkoffaarratti jechuudha wallaahi. Lammaffaarratti immoo kan sababa naaf ta'e Baayibilii dubbisuudhaan. Gaaffiin biyya jiru namni kamiyyuu kan beeku. Gaafa biyya jiru kitaaba gaggaragarchinee ilaaluun ani ilaalu nama biraan beeku. Baayibilii jedhamu jechuudha. Ilaalu ture. Garuu ergi biyya kana dhufe dubbisuu qabe. Gaaffiin dubbisu dubbiin inni jedhu Yesus ergamaa Rabbiiti, garbicha Rabbiiti. Yesus nama nyaatu, nama dhugu, nama du'eedha, nama birriin gurgurameedha, wantoota adda addaa bakki jedhurra ni jira. Okay, kana gaaffiin ilaalu erga Rabbitee inni akkasumas illee seexanaan guyyaa 40 fi halkan 40 qoramaa jiraate ture jedhan. Erga inni Rabbitee akkamitti kun hundi seexanaan ta'uu danda'e akkamitti seexana ofirraa hidhuu dadhabe. Aynoo seexanni bar aangoo inni qabu aangoo jechuun aangoo Rabbii oliin qabaatu mee seexan. Kanaaf kana sammuu kiyya keessa naannee karaa amantii kanaa kan hin dhufe akkana taasise jechuudha. Garaagarummaa inni qabu immoo isaan nabiyyiidhaan Rabbi jedhu nuti immoo nabiyyummaa isaatiin nabiyyummaa isaa mirkaneessine akkas alayhi salaam nabii isaa jechuudha. Akkasi jiraachaa jira jechuudha. Garaagarummaan isaa isa kana. Gammachuu qabda alhamdulillah gammachuu qaba. Gammachuun kiyyaa wallaahi dunyaallee akiraallee kan na gammachiise kan na jiraachisu amantii islaamummaati jechuudha. Okay, maatii 9ffaa. Maatii keetii ilmoo meeqaffaadha jedha. Maatii kootii ani ilmoo dhumaati yookaan isa duguggaa garaa jedhamu san jechuudha. Alhamdulillah. Duguggaa garaa ta'uu kiyyaan immoo baay'ee tokko gammadaa jechuudha. Duguggaan garaa hin jaallatamaami akka ilmoota akkatti ilaalan. Ani maatiin koo akka ilmoota akka na ilaalan jechuudha. Alhamdulillah. Waan akkasiiti. Siniin jedha. 11ffaa ijoollee keenya kan islaamummaa baatanii sirbaniif maal dhaamta? Ijoollee keenya kan islaamummaa baatanii sirbaniif wallaahi rabbummaan isaan qajeelchu jedha. Waan jabaate beektanii osoo hin beekanii ta'e bareeda osuma beekanuu garuu isaan waan hin taane dalagu hundaafiyyuu nu hundayyuu rabbi nu qajeelchu jedha. Akkasi jechuun akka sirbi haraama ta'e hin beekan garuu yeroo tokko seexanis nama dogongorsiisa inshaallah hundaafu rabbi isaan. Okay, gaaffii 12ffaa maal jedha? Gara fuula duraatti miidiyaa kee irratti maal hojjechuu yaaddaa jedha. Wallaahi ani gara fuula duraatti miidiyaa kee irratti akkuma ammaan kana hojjechaa jiru kan hammaa kana caale immoo wallaahi ummata kiyya waa'ee dhuma diinii Rabbii barsiisu dukkana san keessaa akka ba'an tattaafachuu akkuma ani raayyaa fakkeenya godhadhee dhufe sanitti namoonni immoo ana fakkeenya godhatanii akka dhufani akkas hojjechuu ni yaala inshaallah rabbitti naaf haa guutu jechuudha. Waan akkasiiti. Okay, 13ffaa maal jedha? Warra si arrabsuuf warra si abaaruuf maal dhaammattaa jedha. Warra na arrabsuuf warra na abaaruuf
Aniin kuni deebi'ee isaan abaaru yookaan deebi'ee isaan arrabsuun qabu. Sababni isaas isaan wallaalummaatu isaan akkana abaaru taasisa, akkana arrabsu isaan taasisa. Ani immoo jechuudha isaan caala beekumsa godhadhee isaan caala waa yaaduu waa xiinxaluu akkin yaadu godhee ani isaan caalee argamee gorsaan yoo ta'e isaanitti waa tokko himu malee ani akka isaanii ana waan na arrabsaniif isaan arrabsuudhaaf yeroo illee qabu diiniin keenya illee nuuf hin eeyyamu jechuudha. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan yoo waa dubbatte waan gaarii dubbadhu yookaan callisii jedhan. Kanaaf isaan abaaran jedhee ani abaaruun qabu isaan arrabsan jedhee ani arrabsuu hin qabu jechuudha. Okay. Gaaffii kiyya 13ffaa 14ffaa suuraa quraanaa keessaa kan dandeessu nuuf qara'ii jedhanii. Okay, suuraa quraanaa keessaa kan hin danda'u nin danda'a garuu suuraa quraanaa kamsinii qaraa suuratul falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين